himee diplomaasii sheekkaa butaa Amaara wajji dalage gartanii miikkatti dalayde caannee biratti adda bilisummaa Oromoo jechisiifne jechu Amaara duraan صفاتي ماري ميتركشو جوان إسان نويا من قايسي والرفان أمارا بيخوب بيخا أرى أفان أروموتي نوزون أفان أمارا اللي ننجين دكتور چانين أدبلي سمما أرومو جيني خانا دبلوماسي شيكا بوتا أفان دلغني وان اسم فان دليتني جيجو فكاتو تدرود أبني كجبدوتا دلدلتوتا سياسة درود أبني warra garaaf daldal dura dhaabbanne Amaaraa fi Oromoon obboleeyyan Oromoof Soomaleen obboleeyyan sigale qabsoo Oromoorraa diina xiqqeessinee firee heddummeessineeti arra caanneen duraan shororkeessa maarree shanee budun maarree miitirkishoo jee haasa'u ture adda bilisummaa Oromoo jennee waraana bilisummaa Oromoo jee gaafate sigale kabajaan kana caaleen jirtu jechuu adeero TikTok ni dufna live itanatti aansine TikTok dufna yoo rabbi jee rakkoon hin jiru sigale adeero waan nuti dalagu jirruun beeytani waan hayyoonni keenya dalagu jirruun beeytani sigale wanni abiyyi dhagahuun barbaanne wanni abiyyi yaa rabbi osooniin hin garre najjeesi jee du'aayi fi godhu tokkummaa Oromootii fi Amaaraati tokkummaa sabaa sablammiiti أما لالمي وني فارسي بولان تيك توك الرايس فيسبوك الرايس وني سان جام فنو جاور فنو شيكا بوتا فنو مارين فنو إرقم توتا فنو وني سان آسوان سني جيجو أورومو تنا مداسن تقو أورومو نما برخوتي جيجو دلدل سياسة خكسي قوم نيغن جيجو أماري لمي إثيوبياتي أورومياتي نيك أبني وبوتي نجبي فني سيجل يودن برباجيسي إثيوبيا وجه مريانا يجو أرى ورا لبوسي خنو قبدا يجو ورا أولولا لبوسي خنو زون انتاني ورا وجي لبوسي خنو قبدا يجو ورا خفي سجرو جرا يجو أرى وبون سلطة جلا خفي سجرا يجو بكنا ميتشر راسا وسن تلو هنطوطو قباد أبتي قط إيقا يجو إتم قبا ومن أبسا جيه هيوني دوركو جرا مالي تمرت تقولو دندا يجو Oromoon amma sadarkaa arrarra jiru boonee dubbachuu malee sadarkaa booyee piipii jala kufu hin jiru. Nageenyi inni barbaadu nageenyi inni lallabu koota harka kennadhaa jechuudha malee siyaasaa deebii siyaasaa akka sabni sun harkatuun barbaadu jechuudha. Geetaachoo Raddaa fa'aa fakkeenya fudhata. Geetaachoo Raddaa kan Tigreen firraa ariite. خاتخري براريا خاتخري نانو ساخي سابافت سيل بوجيم توت خا غبرس يوم فان ايغا اچي اريم فنفنت تافورو فرته اراران دوفيس انجا قالچو سنيفا ورار كخنته گل يگل ور صدركانا مسماتين وراني بلسما اورمو فكي سابافنا سيل أسي وبون نديف تدفني أركخ النجى جنتوتا والرجلة أنغور رجرنجي لك كوتا مالي فيفو جنتو ده فيفو بوجيا ما ويانتي إني بوجيا ما كبسوا سياجي كبسون بوجاغرو تغرتيج آنين أدبي سوما أوروموتي وجي مريض دايتي أسي چيتي چليت أسي دستي ميك أبل چيسيتي من دنو تكبيتشا يا عندي دستي أي بلم جيني برام دستي تك قفنيا شو ددمنا جيني دستي تكتي تاجرا بوفة جبوت اللي خنو سعودي عربية نبود لفينيا تيجين أبي أجندو ما أوميلو لتنا ما أوفو شورر كاس خاو بقى أجندا سيباسو مالي وني إني هاسووندي كيجيبا ديرو نمتشنا ما كيجيبا انجراتو نمتشي نما كيجيبا انجراتو سيجل كيجيبو مان دلتي كيجيبو مان جراتي كيجيبو مان دوتا سو سنيفو أمني أورومو هيوني أورومو بيتوني أورومو
dhugaan isin iyyaa baatan dhugaan isin dubbachaa baatan arraafaan sheeyxaantichaatiin namaan hanga Oromoo fixe namaan hanga Wallaggaa fixe hin qabu je haya Shawaan hin dabalamne Arsiin hin dabalamne Gujiin hin dabalamne Booranni hin dabalamne sigale Oromiyaan guutuu hin haammanne jechuun lolli Wallagga keessatti ta'e qoftiin dhumaatii Tigraay gudeeddiin Wallagga keessatti ta'e qoftiin gudeeddii Tigraay buqqa'uun beela'uun dhukkubni ummata fixuun Tigraay ta'e caalaa Wallagga qofa keessatti qataheetu dachaadha. Tana ajandaa godhachuu qabdan hayyoonni keenya. Tana ajandaa godhachuu qabdan. Ummata keessanii sirriitti ispileen godhuu qabdan. Ummata keessan sirriitti hubachiisuu qabdan. Kunnamichi ganaa ekonomiin harkaa kutte siyaasaan harkaa kutte takkittiin inni itti rarra'ee jiru miliitarii qofa dhayee jiraachuu qofa hanga jiraatu. Kanaa booda inni fayyee araaramee nagaya buusa hajuu maraataa qofa. Abiyyirraa nagaya eeguun mixirraa maraka eeguun. Wanni inni jiraatuun waliin bu'insa. Amma warra miidiyaa irra deemee karaa nagayaatiin haasoyinaa maal nagayaatiin haasoyinaa maarree Oromoo biyya bulchaa harree Oromoo biyya bulchaa warra juu kana gubaa gataaf irraa oofa. Walaikum salam Zizo. Welcome. Gubaa firraa gata wanni nagayaan haasawamuun jirtu harka kennadhaa jechuun nageenyi bilziqinnaan nagayaan dubbannaa koottaa jechuun harka kennadhaa. Angoo takka takka isiniif kenna bar marroonfaan Tanzaaniyaatti angoo feetamu maallaqa feetamu waan barbaadan isiniif kennina Ameerikaanuu jettee Ameerikaa harka darbanii bar. Amma waraanni sanyii wajji gale dhugatti eeysi jirame gullichi dheengee eeysi jirame hogganoota gurguddaa sadarkaa olaanaa hawabootu namicha kana gale diina raasa eeysi jirame arra gullichaa fi sanyiin ka du'ee ol ka jiruu gad yaa rabbi maana uumtee keessa jiraachuutti hin jiran nama keessa gabba'uu hin danda'a fira gaafachuu hin danda'a mootummaan fitti hin dhiyeessitu maqaadha aangoo qaban waajjira yoo seenan namni dubbisu hin jiru namni itti dhiyaatu hin jiru waan isaan keessa jiran eessumaa bosona biiroo keenya ka bosonaa tiinuu baafte jedhanii waywaachaa hin jiran. Saniifuu ummata keenya warri gartee asirra yaatanii galaana diima fiduu deemaa misooma biyyattii dura dhaabbattanii wallaahi abiyyi galaana fidu hin jiru. Galaanni inni sii fidu galaana dhiigaa diimaa ilmaan kee gannaqu ajjeesisiisu mana barumsaatii guuree sigale waraana dhumii hin qabne ka ija dhabe wallaanu harka dhabe wallaanu madoo wallaanu sigale maatii raayyaa ittisaa hin gargaaru sun dhimma isaatii miti ka du'e itti raashattichi darbe ka madaa'e firraa aree jira as harkisuu qofa sigale ummanni keenyaas yeroo hunda dubbii tana isinumatti hin deebi'a joolleen teenya tamma dura guurtan eessa jirti yoo du'e boonyee du'aa goone awwaallanna yoo jiraate immoo yoo madaa'e ni wallaananna yoo jiraate silkiin dubbifnee yaada baanaa ja'a dhiibbaarra godhaa isiniin jechuu jirra nuti waa takkaas isinirraa hin barbaannu amma hojjettoota mootummaa mindaa hanga isinii dabalansa way qarshii takka nuu kennu jirtani gaafa mindaa san baanee isinii mormine warri mindaa mormu ergamtuudha biyyattiin mindaa dabaluu hin dandeessu biyyattiin rakkoo keessa jirti anuu silaa mindaa akkanaa dabalaniin fedha obsaa biyya ceesifna jee isiniki jiba nuti isiniin jenne diddanii isinii mormine amma mindaa dabalanii nuti wayi nuu kennu jirtanii nuti wayi qarshii takka nuun ga'u jirtanii matee isa nyaachuu jirtanii du'aa illee nuun goone warra nuu morme warra sagalee nuu teessan sagalee isaanii rabbi olaa fuudhullee jettanii du'aa nuun goone soo nuti du'aa teessanii sirran kaan gammachuun teessan gammachuu ta'e itti gammada
akkasuma maatiin raayyaa ittisaatis kaduu eegummaa isinii kafalu qaba. Kajiru dubbiftanii yaada bahuu qabdan. Kamadaa immoo arkitanii wal'aannachuu qabdanii. Saniifuu uummanni keenya tokkummaa kee jabeessi. Amma sadarkaa Amaara balaaleffattu bira hin jirtu. Sadarkaa Tigree balaaleffattu bira hin jirtu. Diinni kee guddaan bineensi si nyaachuu jiru 4 kiiloo jira. Abiyyi akkasi nyaachuu si ajjeesuuf aangoon qabachiifne. Akkasi buqqisuuf aangoon qabachiifne. Akkasi gudeechisuuf aangoon qabachiifne. Akka hayyoota kee kaan ajjeese kaan biyya aree kaan hidhuuf aangoon qabachiifne. Akka abbootii gadaa fuula kee dura rashanuuf aangoon qabachiifne jechuudha. Akka nageessii buusu, akka diinagdeessii sirreessu, akka daangaa keessii kabachiisu, akka gaafilee Oromoo takka 2-3 ta Oromoo qofa osoo hin taane gaafii sabaa sablammiin qabdu takka 2-3 jee inni sii deebisuuf kan aangoo qabachiifte. Kanarraa maaltu nu adeebee qofa laale. Waan faarsee bulaan asii gartee abbootiin qabeenyaa jaankiin duraan waa takka barandarra tetteessutaan arra rabbi nasiiba tolchee hattu wajji wal saayibdee abbootii qabeenyaa jettanii isin ooftan kun hattuu saayibdee rabbi gartee warra rabbiin sodaan. Yoo namni asitti haati isaanii bira duute warrarraan tarkaanfatee maallaqa keessa guuratu. Wanni isin amma abbootii qabeenyaa maarree jettanii haasoytan tun sigale ummata jiidha namaan qabu. Akkamiin nyaanni si tola. Osoo ollaa keetii namni du'u. Osoo maatiin kee buqqa'u. Osoo maatiin kee gudeedamu. Osoo qotee bulaa kana gibira jedhanii gidirsanii. Amma qotee bulaan guutuun mana hidhaan jiru. Qotee bulaan guutuun mana hidhaan jiru. Sigale. Uummanni gibira waan kafaluun qabu. Midhaan aduunni balleessite. Caamnitti dhufe. Inni nuu jeebar. Inni nuu jeebar. Yaadik baadiyyaa qotee bula fayyadee warra magaalaatiif hin bilicii tolchuu jira. Namni funyaan gaarii qabu magaalaa duraan shiruuf koytummaanii urgooyti arkuu danda'a. Mee magaalaa tam urgeessi. Finfinnumaa bakka magaalaan Itoophiyaan qabdu Finfinnumaa. Roobee dhaqee xiqqoo mana sheekaa roobee duuba ilillii kaa'e. Sheekaa roobee tanaa hungarree akka jaasii gala. Sheekaa roobee maaliif sheekaa jeedalloo gala. Turruq jaa. Susaniifuu obboleeyyan kiyya uummanni keenya dammayxanii waan kana gartee akka ifirraa laaltan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Namichi kun ati duutee jiraattee jiidha siin qabu. Abiyyiitu ilma namaatii rifata yoo jette. Sigal. Abiyyiitu ilma namaatii rifata yoo jette. Ati maraataadha. Abiyyi onnee ilma namaa keessatti uume rabbiin itti uume. Sigal. Miskiina 4 kiiloo dhaqee. Sigal. Miskiina 4 kiiloo dhaqee. Dubra Amaara bibbiriida kana arke ati ganaa jiibaaftee miskiinummaa bashaasha deebifta. Haya bada'u. Laal yaa obboleeyso miskiina dabarteef sodaadhu. Yaqiban qibaruu yamootiin qibaruu wuja Amaarrisi galee. Wallaalaa angorkate sodaadhu. Beekaa kee kadu'e tartiibaan awwaalladhu jechuudha ananaa yatoota kana. Sigale. Saniifuu ummanni keenya laal waan dhufuuf jiruuf qopheessi. Nuti amma dura siim. Dhumaatiin tee ganaadha. Anarraa sirruma deebiitiin siim. Abiyyi osoo marroon wanni gartee namichina fannoo bulcha hooggana jettan kun amaartichi kun osoo jarri kun qawwee lafa kaayee harka kennate. Wallahi billahi waboo biroo jaaraa jechuudha. Waboo biroo jaaraan siin jedhe. Maaliif wali bu'insi isaa faayida.
rabshaa kana keessa maali hattuudha. Hattuun bar girgirii keessa waa hatatti kiishe seenti. Huggi namni wallolee huggi namni hattuun kiishe ceetii jechuudha. Ati nama walirraa qabdee akka namni dhiiga waliin gadinnaine lubbuu namaa oolchuuf ceeta. Inni immoo kiishe seenuuf ce'aa jechuudha. Mootummaan hattuun akkasii. Inni wali bu'insa kanarraa fayyadamu. Abalu sit dhufee jaan. Maarreen sit dhufee. Warri maarree sit dhufee. Deemaa ibsa baasaa jee manguddoo Finfinnee kaate tana faa rakkisa. Ta Oromoo bakka buuna ittee chitite manguddoo miskiina tana abaluu dhufee abiyyi diigurra jaati ibsa baasaa dafaa takka waajjiraan isirraa cufaa jaa. Manguddoon chaansiin qabdu manguddoon rakkatte waan gootuun qabdu dirqama gartee deemtee ibsa baaftii jechuudha. Manguddoon rakkina guddaa keessa jirti. Saniifuu uummanni keenya tokkummaa keessa baasa bilammii wajjillee jabeessi hayyoota kee dhageeffadhu wal jala deemi waliin deemuu dandahi jechuudha. Mootummaan tokko yoo aangoo kan qabatu taate abbaan fedhe dhufee yoo qabate sigale maal naa godhe sirna akkam naa ijaare sigale ji'iiti ilaali abiyyi Oromoo diina bitu jira. Silaa irraa hayyoota gurguddaa kana rabbi nuu kennee warra akka Jaawar kana warra akka Taayyee kana warra gartee bahee lubbuu fi qabsiisee lubbuu jijjiirraan qabne kana qabsiisee dubbatu kana osoo rabbi nuu kennuu baate kasaarree kaanii beekadhaa bulee jiru. Tigree akkasi dhumte san hunda maqaa Oromootiin dhumte jedhanii galmeessuu kaan. Amaara akka dhumu jiru kana maqaa Oromoo fixe jedhanii maqaa Oromootiin galmeessuu kaan. Dhumaatii biyya Itoophiyaa keessatti si galee wal geesse kana wallaahi billaahi osoo marroo dirribaa dabalatee ijoolleen tun lubbuu isii qabsiiftee akkanatti dura dhaabbattee abadan namichi kun Oromoo bakka bu'u juu baattee si galee wallaahi khasaarree kaane jechuudha. Arra warri Minilik deeggaru si galee warri Minilik Amaarri afaan dubbatuun dhabe arra. Maaliif hayyoota isaanii keessa namni Minilik dura dhaabbate hin jiru. Namni Hayila Sillaasee dura maqaa keenyaan hin daldalinaa. Waa takka wanni isin nu gootan hin jirtu. Kijiba nu jala maqaa qabataniiti gartee aangoo teessan umrii teessan dheerifachuu jirtan malee wanni nu gootan hin jirtu jee namni akka arra Oromoon si galee Oromoon gartee namicha kana dura dhaabbatte kanatti hayyoota isaanii keessa namni dura dhaabbate hin jiru jechuudha. Si galee hayyoota Amaaraa keessa namni dura dhaabbate hin jiru. Arra Amaarri tanaaf kireedita dhabee taa'u jira. Tigree fudhadhu. Gaafa Tigreen akkasin namarra bashannantu. Gaafa TPLF akkasin nama fixu. Gaafa TPLF akkasin nama rakkisu. Si galee namni bahee magan maqaa TPLF bakka buutan maqaa TPLF hin daldaluu hin dandeessan. Maqaa TPLF lafa kaayaa. Maqaa Tigraay lafa kaayaa. TPLF hin dhaabbadha. TPLF hin daldalaa namni jeen hin jiru jechuudha. Namni biyya alaa kanatti illee bahee akka Oromoon mormitu kanatti mormeen jiru jechuudha. Arra tanaaf Tigree waan jettu wallaalte jechuudha. Badii Tigreen boolla jirtu mallas boolla jiru dalageeni ummanni Tigree adabamaa jechuudha. Maaliif silaa osoo warri biyya alaa jiru hayi Oromoo wanni kun nullaallatu hayyoota keessan hidhee hayyoota keessan gartee hiraarsu jiru qadhabsiisu jiru Finfinnee karaa Adaamaa jijjiirsise nuu miti ummata Tigraay irra laalinaa jedhanii osoo gaafas falmanii arra qoma dhawatanii dubbatanii jechuudha. Oromoon garuu dhaloota arraa kana laalin ilmoon tiyyaa fi ilmoon teenyaa gana hayyoota kanaan dhaadatti. Bara Abiyyiin namni jedhamu Oromoo keessaa dhufee biyya bulchee akkanan namni dhumuu turee hoggii jedhan hayyoonni keenya abaluufaan hoogganam waraana bilisummaa Oromoo namni marroo dirribaa jedhamuufaan Kataayyee Dandayaa afaan itti hime xiinxalaan siyaasaa Jaawar Maammaffaan namni jedhamu je'etti dhaloonni dhufu gana kanaan dhaadataa jechuudha. Kanaafuu jara kana nuu kennuuf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Namni gartee arraaf hin dalagu buruuf dalaga.
namni mataa qabu, namni akka qabu, namni sammuu qabu, namni beekaa qabu, beekaan isaa arra uzuun hin taane dhalootaaf yaada jechuudha. Namichi kun gartee maqaa Oromootiin bar Oromoon maal isa gooti gabu? An kana ajaa'ibsiisu bar yoo ifii baqatellee akka ganaa namni Oromoo addunyaan amantee aangotti malchin. Sigale mootummaa Oromooti. Eega nuti baanee mormuu eegalle xiqqoo faarsee bulaa wayyaawee ummanni ni jala dubbiin galtee fi namni xiqqoo wayyaawee malee bar duraan. Kabichi 4 kiiloo jiru mootummaa Oromooti. Kamaarree jiru kaaraayyaa ittisaa bulchu mootummaa Oromoodha. Kamaa xayyaara ajaju Oromoo. Kahomaandoo ajaju Oromoodha. Kamaarree ta Oromoodha. Kanuma nuu lakkaa'u seenanii bara. Sigal Oromoodha. Oromoo fayyadu jira.